Viidiyoo kana keessatti maatsii barachuudhaaf barataa tokko amma afurii amma 8 9 amma 12 yookiin immoo barataa yuunivarsiitii galee maatsii barataa ta'uu danda'a. Haa eessa yoo jiraate dhimmi kookaan seerri kun sin barbaachisa. Maatsii bifa salphaa ta'een akkamittiin hubachuu dandeenya, akkamittiin salphisnee hubachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Maatsii hubachuudhaaf wanti nuti beekuu qabnu jalqabaa fundamental knowledge yookaan beekumsa bu'uuraa qabaachuu qabna. Kana jechuun hojii tokko hojjechuudhaaf wanta beezii ta'e yookaan immoo wanta bu'uuraa tokko sin barbaachisa. Fakkeenyaaf mana ijaaruudhaaf jalqaba lafti jiraachuu qaba. Utuu lafti hin jiraatiin fiddanii girgiddaa irratti dhaabuudhaaf ilkee manaa irratti gochuudhaaf kun hin danda'amu. Jalqaba maal gochuu qaba? Manni jiraachuudhaaf lafti jalatti jiraachuu qaba jechuudha. Akkuma kana maatsiinis beezii yookaan hundee barbaachisa. Kana yeroo isin jedhu maaliif sababni isaa wal qabataadha waan ta'eef tokkoon tokkoo maatsii keessatti wantoonni isin barattan wal qabataadha waan ta'eedha. Akkuma isin jedhu beezii jechuun wal qabataadha. Bu'uura qabaachuu qaba. Bu'uura isin qabaattan sanatti wal qabatee dhufa waan ta'eef. For example, amma fakkeenyaaf kutaa 10ffaa boqonnaa tokkoffaa relation in function. Relation in function jennee kan nuti barannu maal irratti nu barbaachisa? Boqonnaa itti aanu ilaalla. Boqonnaa itti aanutti immoo polynomial functiontu jira. Polynomial function boqonnaa itti aanu hubachuudhaaf dirqama maal hubachuu qabnu? Boqonnaa jalqabaa relation in function hubachuu qabna jechuudha. Kanaafuu boqonnaan jalqabaa relation in function gaafa waa'ee relationitii fi gaafa function barsiisu dhimma maaliitiif nu qopheessaa jira jechuudha. Boqonnaa lammaffaa polynomial function akka hubannu nu qopheessaa jira jechuudha. Kanaafuu utuu relation in function hubatiin kallattiidhaan gara polynomial yoo deemtan maatsiin bitaasin galuu danda'a jechuudha. Akka maatsiin bitaasin hin galle beekumsa bu'uuraa, beekumsa hundee qabachaa deemu dirqamadha jechuudha. Maaliif wal qabata waan ta'eef jechuudha. Seeronni yookaan wanti maatsii hubachuudhaaf nu barbaachisu maalidha? Maatsii hubachuudhaaf kan nu barbaachisu UQ. That means understanding the basic principle. First, we have to understand the basic principle. After that, we have to practice the question. Jalqaba basic principle yookaan duudhaaleewwan bu'uura, seerowwan bu'uura maatsii keessatti kaa'aman hubachuu qabna. Erga maatsii keessatti seerota kaa'aman hubannee booda maal gochuu qabna jechuudha? Gaaffii hojjechuudha. Okay? Maatsii yeroo baay'ee kan inni barsiisu maali? Basic principle yookaan principle duudhaawwan seerowwan barsiisa. Seerowwan barsiisa sanaan ammoo maal nu gaafata? Akkamii rakkoo wayii furuu, akkamii probleemii wayii furuu nu gaafata jechuudha. Kanaafiyyuu probleemii wayii furuudhaaf first we have to understand the basic principle. Principle sana hubachuun dirqamadha jechuudha. Maal gochuudhaaf probleemii maatsiin nu gaafatu furuudhaaf jechuudha. For example, amma fakkeenyaaf maatsii keessatti seera kan jedhutu barsiifama. A the power of x times a the power of y equal with a the power of x plus y. And the other one is a the power of x over a the power of y equal with a the power of x minus y. Jedheen barsiisa. Qormaata irratti gaafa dhufu garuu seera kana a the power of x times a the power of y equal to blank jedhee taasifamaa nu gaafatu. Akkam jedhee nu gaafachuu danda'a? Kan inni nu gaafachuu danda'u bifa probleemiitti yookaan bifa rakkootiin kan nuti furuu danda'u nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf amma for the power of x times 8 over 16 the power of 2x jedhee nu gaafachuu danda'a. Equal to what? Kun wal qixa maal ta'a jedhee nu gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu immoo gara basic principle yookaan immoo seera beeknu sanaatti deebisnee rakkoo kana furra jechuudha. Kan maatsiidhaan yookaan herreegaan nurraa barbaadamus isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf kana kan gochuu dandeenya jalqaba to the power of 2 to the power of 2 times x equal with 8 jechuun immoo to the power of 3 dha jechuu dandeenya jechuudha. Kana booda over 16 jechuun immoo to the power of 4 dha. Kanaafuu to the power of what? 4 times 2x dha. Inni immoo to the power of 8x dha. This equal with jennee wal qixa jennee maal goone jechuudha? Principle sana amma hojiirra oolchina jechuudha. Yeroo kananis maal ta'a jechuudha? To the power of 2x times jennee to the power of walirra jira miti that bifa denominatorii fi numeratoriin kan qabnu kanammoo walirraa hir'isna jechuudha. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? To the power of 3 minus 8x equal with jennee bifa kanaan hojjenne jechuudha. Kana booda maal goona? Seera waliin baay'isuu sana walitti finna jechuudha. Kana booda tiwutuun beeziin isaanii wal fakkaataa ta'an waan ta'eef too keessaa fudhanna jechuudha. Bifa kanaan maal gochuu dandeenya? Seera
yookaan ruulii nu barsiifame sana nummoo piroogireemii irra oolchuu dandeenya jechuudha. Bifuma kanaan har'a wanti nuti barannu boru kompiitar piroogiraamingii keessatti, sooftiweer injiinaringii keessatti, mekaanikaalii keessatti wanti nu har'a barannu beezik pirinsipilii maasii boru wanta biraa nu barannu keessatti nu fayyada jechuudha. Kanaaf iyyuu beezikii qabachuu yookaan seerota understanding the basic principles is obligation. Okay? Kun wanta qoosaa yookaan filannoo miti jechuudha. Dirqama wanta gochuu qabnudha jechuudha. Inni lammaffaan question. Erga kana gooneeti probleemii kana furuutti of barsiisuudhaaf immoo rakkoo kana furuu danda'uudhaaf immoo deddeebinee kan gochuu qabnu maalidha? Question yookaan gaaffii hojjechuudha jechuudha. Gaaffii baay'ee akka hojjechaa deemnuun pirinsipiliiwwan yookaan duudhaawwan seerawwan akkaataa nuti hojjennu sun nu dhufaa deemu jechuudha. Kanaaf iyyuu sirriitti hubachuudhaaf gaaffiiwwan baay'ee hojjechuun maasii barbaachisaadha jechuudha. Amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.